hawwisoo jiituu kan jedhamu Adaamaa keessa jalqabee jechuudha. Boorana yoo deemnu, Gujii yoo deemnu, Arsii yoo deemnu uummanni akkamitti gammadee akka nu ilaalu. Akka Oromiyaatti 83 irraa kaasee hanga ammaatti aadaa uummatichaa baasuudhaan kan beekamu. Duudhaa aadaa uummatichaa guddisuuf jettee yoo itti galte hin badda bara sana jechuudha. Caalaa Bultumeen Shubbisaa Anoolee Shubbisaa jalqabe. Artistoonni dhufuun ni badu. Ni dhufuun ni badu. Giddugala aartii waan ofii hundeessuun danda'ee jechuudha. Harka funee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenya keenya bakka jirtan maratti sanaa qaqqabu jechaa kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenyarraa godina Shawaa Bahaa magaalaa Wanjiitti dhalatee kan guddate ogummaa shubbisaa fi keeroogiraafiidhaan waggoota hedduuf muuxannoo shubbisaa nama qabudha. Ogummaa shubbisaa kanaan Oromiyaa irra darbee akka federaalaatti nama badhaasa fudhatedha. Yeroo ammaa kana immoo giddugala aartii waan ofii hundeessuudhaan dhaloota baasuu irratti kan argamudha. Keessummaan keenyarraa Art.Abbabaa Tolosaa Faana turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Ani Leenjisaa fi Keeroogiraafara Abbabaa Tolosaa jedhama. Gaa karaa artiitti 90 keessa 96 97 keessa gumii yookiin hawwisoo jiituu kan jedhamu Adaamaa keessa jalqabee jechuudha. Aartii darbeet hawwisoo biiftuu Oromiyaa keessa waggoota 5 amma immoo baandii gaachana poolisii Oromiyaa Leenjisaa fi Keeroogiraafaraa ta'eet giddugala aartii waan ofii 2005 irraa hundeessee hanga ammatti dhaloota guddisaa jira. Abbabaa Tolosaan kana fakkaata. Abbabaan 96 97 baandii jiitu kan jedhamtu Adaamaa keessa kan hundaa'e Amiin Huseen faa waliin Girmaa Warquu, Xalaawun Toolaa, Urgii Daadhii artistoota ciccimoo Adaamaa keessa jiran waliin 96 daa'ima ta'etan barumsa koo barachaa aartii kanan jalqabee afaan Oromoo haasa'uu kana baay'ee itti rakkachaa ture. Atau malee gumii kana keessatti galuu koo fi ilma Oromoon ta'uun koo afaan koo sirreessee achuma keessatti immoo aadaa uummatichaa baradhee karaa hawwisoo biiftuu Oromiyaatti immoo galeetan goota 5 immoo aadaa uummatichaa immoo maal akka fakkaatu achi keessa baradhee amma baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessaa fi giddugala aartii waan ofii hundeessuun danda'ee jechuudha. Aartiin uumamaan kan siif kennamudha. Bara keenya keessatti barumsa akkanatti mana leenjii yookiin immoo gumii keessa galtee yookiin leenjii argatteeti miti kan hojjettu. Uumamaan maatiin kan si barsiisudha. Mana keenya keessatti sirba shawaa yookiin tulama ni rukutama sirba bachoo kan. Maatiin karaa bachoo kanaati ni rukutama uumamaan achi keessatti immoo isaan ilaalaa waan sana isaan ilaalaa guddanne jechuudha. Ijoolleen yookiin immoo maatii Tolosaa keessa immoo ana qofaadha. Waan aartii kana keessatti ilaalaa waan kana keessatti kan galee jechuudha. Achi booda immoo karaa gumiitti yoo galtu gumii keessatti immoo waan sana barachaa deemtaa jechuudha. Hanga ammaatti akkanatti aadaa kee yookiin immoo waan kana firii taateet kan itti dalagdu miti. Bara sanaan sababeeffanneeti malee aadaa uummatichaa guddisuuf aadaa afaan duudhaa aadaa uummatichaa guddisuuf jettee yoo itti galte hin badda bara sana jechuudha. Arramu akka barbaaddee afaan kee asooftee akka barbaaddee gumii afaan Oromoo dhaabdee achuma keessa akka barbaaddee siyaasaa haa ta'u maalus boorciteet jiraachuu dandeessaa. Duri aadaa uummatichaa nan barsa jettee gumii kan hundeessitu miti. Waan HIV maaloo ni barsiisna jennee achuma keessa immoo aadaa uummatichaa dhokannee aadaa uummatichaa baasaa turre jechuudha. Karaa dubaatti. Oromiyaatti 80
sadirraa kaasee hanga ammaatti aadaa uummatichaa baasuudhaan kan beekamu biiftuu Oromiyaa fi bara durii Beeraa Tiyaatirii keessa maaloo keessa warri hojjechaa turani aadaa uummatichaa baasuuf hangamitti rakkachaa akka turan hin beekamaa jechuudha. Nu immoo 99 qaxaramnee achi keessatti akkamitti Oromiyaa zoorreetti Oromiyaa keessa naannoofne aadaa uummatichaa kana agarsiisaa akka ture nan beekaa jechuudha. Kanaafuu Boorana yoo deemnu, Gujii yoo deemnu, Arsii yoo deemnu uummanni akkamitti gammadee akka nu laalu kan aadaa isaa waan ta'eef akkamitti gammadee akka nu laalu hanga ammaatti uummanni nutti gammadaa jira jechuudha. Kana agarsiisuu keenya. Nus immoo waan kana agarsiisuu keenya nus baay'eetti gammannee jira. Kita ganti satu lagi. Kilipii afaan Oromoo kumaatama ol keeroogiraafii qofa kan hojjette kilipii ammayyaa kan jalqabsiise baachi keenya ana Gazzaayin Caalaa Sirneessaa Taarramuu Bareechaa Baqqalaa artistoota yookiin bara 99 warri qaxaramne yookiin 99 warri ana waliin sirriitti shubbisaa warri jalqabeedha. Amma ammayyaan kilipiin amma bakka ga'e sana kan jalqabsiise nuyi. Eenyuuf hojjette yoo naan jette akkana jeetan kaasuun artistoonni ni badu. Hanga ammattis warri immoo artirra jiran ni jiru jechuudha. Fakkeenya baachiin keenya kan jedhaman weellisaa Caalaa Bultumee shubbisa ana waliin shubbisa jalqabe. Araarsaa Gabbisaa ana waliin shubbisa jalqabe. Isaan shubbistoota turan. Kara weellisummaatti dhufanii malee duri ana waliin shubbisa warri jalqaban amma warri weellistoota ciccimaa ta'an ni jiru. Baachi keenya jechuudha. Baachi kan keenya ta'an. Kanaafuu nu immoo yaa shubbisa irratti keeroogiraafii irratti immoo kara dhaloota guddisuutti dhufne ni ijoollee kana immoo baasaa jirra jechuudha. Ani yoon guddadhu afaan wallaalee aadaa koo wallaalee eenyummaa koo wallaalee tan guddadhe. Maaliif sabaa sablammoota ijoollee sabaa sablammootaa waliin waan guddadheef jechuudha. Leenjii kana yoo jalqabu akka kottu warri rakkatan carraa warri dhaban aartii isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaanii guddisuu barbaadanii warri rakkatan ijoollee rakkatan gargaaruufan bane. 2005 mana leenjii kana yoo banuu ijoollee magaala kana keessa jiran ijoollee Oromoo ta'anii afaan isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaanii akka kottu warri dhabaniif jeetanan jalqabeen. Finfinneerra karaa Adaamaa yoo dhufu ijoolleen hedduu sirba Amaariffaa malee iskistaa san malee namni aadaa tokko namni rukutu hin jiru. Bara sana ani 2005 2003 kan galee 2005 yoo waan kana as keessatti dhufeetan kutaa magaalaa keessa dhufeetan waan kana yoo laalu ijoolleen guutummaa guutuutti sirba Amaariffaa malee sirba aadaa ummaticha kan Oromoo kan rukutu Adaamaa keessa gonkumaa hin jiru. Jiituu turtee jiituunis digamteerti namni as keessatti namni barsiisu namni aadaa ummaticha barsiisu hin jiru guutummaa guutuutti yoo barsiisu anis sabaa sablammoota duraan sabaa sablammoota kan jiru guutummaa guutuutti barsiisu qaxxitaa waan sana kana dhiisaati kana qabadha yoo jettu dhaloonni sun diduu danda'a. Kanaafuu sabaa sablammootaan jalqabee guutummaa guutuutti achuma keessa maalan godhee kan aadaa ummatichaan kan Oromoo immoo maalan godhee nan ballisee jechuudha. Achuma keessa maalan godhee kun Shawaa jedhama kun Harargee jedhama maal jedhee ijoolleen sun inni jaalatan abbee waan kana nuyi siin feena maaliif sirriitti nun barsiistuu jedhanii gaafii sabaa sablammoota kanas hanga amma rukutaa turre. Aadaa ummaticha kana immoo Harargee maaloo Baalee maal kan jedhamu sana hin beeknu.
sirriitti maaliif nuun barsiisu jedhanii gaafii na gaafatanii sirriitti. Intinaadha tooftaadhaan itti galtaa jechuudha. Kanaaf sirriitti waan sana barsiisnaan waan kana ilaalanii yuunivarsiitii keessaa, kolleejjii adda addaa keessaa, maaloo keessaa, Harrambeerraa, maalirraa ijoolleen dhufuu jalqabdee jechuudha. Maaliif waan kana akka giddugalaatti maaliif hin bal'isu jeetan giddugala aartii waan ofi jeetanan jalqabee jechuudha. Na giddugalaan sana tiyaatiriin akka abbaan muuziqaa adda addaa barsiisuu, waan adda addaa barsiisuu waan barbaaduuf giddugala jeetan amma mana leenjii shubbisaa jechuun barbaanne. Giddugala jeetanan waan sana jalqabee hop naannoo akkuma dandeettitti aadaan kun du'uun qabu kufuun qabu jenneet waan sana ijoolleef barsiisaa jirra. Yoo gorsin immoo maal jedhe ani akkuma dandeetti kootti isin barsiisaan jira. Isin immoo kana caalaa qorattanii baatanii qubee jenereeshiniin kun bayet baasuu qaba, jijjiiruu qaba, guddisuu qaba jeetanan barsiisa. Malee gonkumaa aadaan ummaticha kana malee kana caalaa hin jiru jeetanis barsiisee hin beeku. Fakkeenyaaf akka giddugala aartii waan ofiit jeetanan barsiisanii yoo barsiisu. Waan xiqqoo kana ijoollee barsiiseetan ijoolleen sun immoo maal godhu baasanii kana caalaa immoo qoratanii baasuu ni danda'u. Waa tokko sitti himu ijoollee naannoo Arsii ani kan barsiisu sana buusanii barachaa jiru. Aadaan maal jechaadha aadaan du'aa jira jechuudha. Nu eenyudha kan nu barsiise ijoollee Arsiiti. Yoon ijoolleen duraanii shubbistoonni duraanii beekte miti amma Arsii keessa ijoolleen shubbistoonni ni jiru hin jirani. Gonkumaa ani waan beekuufani. Guutummaa guutuutti Oromiyaa keessa kan jiru naannoo kanatti naannoo Finfinnee, Adaamaa, Shawaa akka naannoo kana keessatti ijoollee ana waliin akka kootti warri leenjisaa jiran malee aadaan ummaticha guutummaa guutuutti du'aa jira. Amma nuyis immoo waan kana namnis kan na gargaaru hin jiru maalus jennee yoo dhisne aadaa ummaticha hin du'aa jechuudha. Dhaloonnis hin du'aa, dhaloonnis dhiisaa deemaa jechuudha. Kanaafuu aartiin keenya, aadaan keenya jajjabeessuun dirqama keenya waan ta'eef akkas gochaa kan jirru. Ummata keessa deemtee eessatti dalagdaadha. Atoo malee nuyi duraan kan baranne sana qabannee dhaloota kanaaf aadaa qulqulluu sana kan ummaticha akka hin duune carraaqaa jirra. Namni na qeequu danda'a barra abbabaan aadaa ummaticha akkana goote. Namni taa'ee qeequu miti dhufeet barsiisuudha barra. Abbabaa Tolosaan barra akka ormaa bayeet bashannanee jiraateet makiinaa qabateet maal jedheet akka ormaa deemuu hin dhabne barra. Dhaloota kanaaf jeetan aadaa ummatichaaf dabarsuuf jeetanii as keessatti malee faayidaa tokko argachuuf miti as keessatti dhaloota barsiisaa kan jiru. Ani rakkadhee magaalaa keessa rakkadhee waan guddadheef dhaloonni dhufuu suni akka kootti akka hin rakkanne. Namni lama. Ogummaa shubbisaan kun maalirraa akka ga'e miidiyaa ilaaluudha. Kilippii ilaalu. Kilippiin afaan Oromoo maalirra jira? Shubbistoonni immoo maalirra jiru jettanii ilaaluudha. Shubbisa jechuun ogummaa ulfaataa aadaa ummaticha kana baasuuf warri weeragama jiranidha. Shubbisa jechuudha. Miidhagina kilippii tokkoof shubbisni yoo hin jiraanne gonkumaa hin jiru. Kanaafuu jijjiirama aadaa ummaticha sana jijjiirama aartii sana baasaa kan jiran ijoollee shubbistoota kana. Ogummaa guddaadha. Jijjiirama kanas ilaalaa jirtu jechuudha. Bu'aan kun immoo bu'aa keenya. Bu'aa kana kan busee akka kootti warri leenjisanii kanadha ijoollee kana baasanii kilippiin afaan Oromoo duraan bar shubbisa tokko argachuuf baay'ee ulfaataa ture.
bara keenya keessatti. Amma filattee dubartootas haa ta'u dhiiras haa ta'u ijoollee maalos haa ta'u humna qabanis haa ta'u humna dadhabaas haa ta'u akkuma dandeetti isaanii filattee argachuu ni dandeessa. Bakkuma adda addaatti jechuudha. Bakkuma adda addaatti. Dooriin marree siin marree Kara dubat sabo artis Dara me hop Abbaa carraadha. Akka Oromiyaatti miti shubbisaa tokko akka Itoophiyaatti badhaafamee hin beeku. Laalanii amaladhaanis hojiidhaanis maaloodhaanis na filatanii akka federaalaatti akka badhaafamu kan nagosisan aadaaf turizimii Oromiyaa keessa hojjetan baay'ee galateeffachuun barbaada. Adaamaatti dhaladheen Adaamaattan guddadhee Adaamaattan hojjechaa jira. Naannoon kun oduun nan ilaalin. Oromiyaan dhufanii na filatanii akka federaalaatti badhaafamee jira. Gammachuu guddaan natti dhagahame. Maaliifi geebaan argadhee sartifikeettiin argadhee waan argadhees waan biroos hin jiru. Geeba kana waan dadhabee waan hanga ammaatti kan dafqee sana rabbis na laalee garaa qulqulluudhaan ijoolleen barsiisa. Waan beekee sana dhalootaaf dabarsuuf dalagaa waan jiruuf waan kana ilaalanii na badhaasuu isaanii baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Ani immoo baay'ee natti gammade. Ati qaattus guddattus aartii tanaan yookiin immoo waan biroo nagadaan jiru. Aartii kana irratti jira, aartii kana fayyadamaan jira. Aartii kana dalageetan of jiraachisan jira. Maatii koo jiraachisan jira jechuudha. Namni akkanatti akka kootti shubbisa keessa taanii hojjetanii of kan bulchan kun jijjiirama. Giddugala aartii waan ofii keessatti leenji'ee 2005 irra kaasee ijoolleen ani leenjise baandii dukam ijoollee kooti. Baandii bishooftu ijoollee kooti. Baandii gaachana poolisii Oromiyaa asumatti ijoollee Adaamaati ijoolleen as keessa ba'anidha. Baandii urjii Adaamaa asuma keessatti leenji'anii warri ba'anidha. Shubbisaan immoo cimaa ta'anii warri immoo shubbisaan immoo tulluu hirkoo dabalatee warri keeroogiraafii ciccimoo ta'anii fi warri aartii ummaticha kana warri guddisaa jiran keeroogiraafaroonni ciccimoo ni jiru. Ijoollee kooti. Anaaf akka digirii kooti waan sun. Namni baratee maal jedhee yookiin digirii yookiin maastireetii argata miti. Anaaf success akka shubbisaa tokkotti anaaf waan guddaa. Barana leenjii kana adda kan godhumaa inni ijoolleen kun waggaa 2 ol waan ta'eef gaawuniidhaan maaliif hin eebbisisnu. Mana barumsaa miidhaginaa gaawuniidhaan eebbisaa jira. Kun immoo ogummaa guddaadha. Aadaa ummatichaati ogummaadha. Ogummaan kun immoo gaawuniidhaan ijoollee waggaa 2 ol waan barsiisneef gaawuniidhaan eebbisuu qabna jennee gaawuniidhaan xumurree jirra. Aadaaf turizimii Oromiyaa xalayaa ergaa jirra. Aadaaf turizimii Adaamaa dabalatee nu cinaa dhaabbatee nu gargaaraa jira. Eebba kanaaf miidiyaa keessanis kunu arra jalqabee nu gargaaraa jira.
OBN guutummaa guutuutti ana waliin hojjechuuf waadaanaaf galanii jiranii qaama mootummaa dabalatee biiroo barnootaa aadaa fi turizimii biiroo ispoortii fi dargaggootaa fi ispoortii dargaggoota liigii dargaggoota guutummaa guutuutti artistoota ciccimoo Galaanaa Gaaromsaa dabalatee yoo Sangee Taa'uun Andu'aalam Gosaa artistoota Oromiyaa keessa jiran guutummaa guutuutti na cinaa dhaabbachuuf fi sagantaa kana daawwachuuf hundu waadaa naaf galaniiru. Ijoollee kana waggaa 2 leenjisuuf ijoolleen kun immoo yoo ba'an immoo artistoota kana gargaaru cinaa dhaabbatu. Ana miti barkan itti fayyadamu ijoollee kana kan itti fayyadaman wallistoota keenya kilipii adda addaadhaan production amma production guguddaan ni dhufu. Ijoollee kana kan itti fayyadaman production ijoollee kana walumaan eebbisisnu ji'a guyyaa 16 Olea di Sinimat Franco argama sanbata guddaarra oolaa sa'aatii 6 kaasee walumaan eebbisisnu jechuun barbaada. Galatooma kan jedhu miidiyaa keessan dabalatee as dhuftanii aadaa ummaticha kana baasuuf ana waliin guyyaa kutu as ooltanii dugal aartii waan fi beeksisuuf waan dhuftaniif baay'ee galatooma. Kutaa magaalli kun 2005 irraa kaasee eeddoonaaf kennee as keessatti ijoollee akka leenjisu ijoollee akka baasu duraan ganda biqqaa ture. Ganda biqqaan jijjiirame kutaa magaalaa Lugoo ta'eera. Kutaa magaalaa Lugoo gaggeessitootaa fi warri as keessa jiran akkuma barbaade ijoollee qabadhee galee akka ba'u. Maaliif akkuma barbaade galee ijoollee kana akka leenjisuuf kan na godhani isaanii aadaa fi turizimii Adaamaa na cinaa dhaabbatanii jiru. Kanaafuu hunduu jechuudha. Galatooma. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin Abbabaa Tolosaa faana taasisne kana fakkaata ture. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.